Haaya akkam jirtu daawwattoota keenya nagaan waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa ta'u fayyaa keessanii nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u har'as egaa deebi'ee dhufeen jira chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalama viidiyoo keenya immoo laayik gochuun dagatinaa jecha har'a egaa muudannoo ajaa'ibaati jechuudha muudannoo waan na mudate isiniif immoo barnoota ta'a jedhee waan yaadefin viidiyoo kana waraabaa jira. Egaa hordoftoota koo kuni viidiyoo keessatti kan argaa jirtanii barri Firaanch doorii akkasuma isa guddaadha jechuudha. Gara lamatti kan saaqamu sanaadha. Barri guddaadha jechuudha kan saalooniiti. Walumaa galatti egaa muudannoo na mudatetu jira waa'ee barrii kanarratti. Muudannoon isaas jechuudha muudannoo isinitti salphaa fakkaachuu danda'a garuu. Ollaan akkam bultee beekaa akkatti bule immoo abbaatu beekaa jedha Oromoo yeroo mammaaku. Egaa muudannoon kun yeroo viidiyoo keessatti argitan salphaa fakkaata garuu ulfaatadha muudannoon na mudate kuni. Egaa muudannoo na mudate kanarraa immoo barattanii gara fuula duraatti wanta akkana wanti ana mudate kan akka isin hin mudanneef irraa of eeggachuu qabdu jedheen viidiyoo waraabe. Egaa barriin kun jechuudha amma ergan biyya Arabaatii galee Itoophiyaa naannoo baatii 4 gaheera 4 jechuudha. Ji'a arfan kanatti barriin kun yeroo qalamii dibanii bakka barriin kun itti hojjetamee bahetti qalamiin hin dibamne kun haaluma kanaan akkuma dhaabbatee jirutti jechuudha asirratti dibame jechuudha barriin kun. Mastaawutii akka jirutti na jalaa balleesse qalamiinsaa jechuudha. Ogeessi balbala kana qalamii dibee balbala kana garmalee na jalaa balleesse jechuudha. Itti siqee isiniin agarsiisa amma baay'ee irraa siqeen jira jechuudha. Garuu hojjetaan jira man danda'e dhiqaan jira. Iddoon dhiqee ganama ergan ka'ee amma sa'aatii kanaatti bakkan dhiqee isinis nan agarsiisa. Mastaawutichi kun immoo mastaawutii kanas ta'ee balbala kana gatii salphaadhaan miti kan galfamu jechuudha. Garuu immoo yeroo ogeessi qalamii yeroo dibu haala kanaan baxabbaxee balleessee isinii dibu baay'ee isinitti dhaga'ama. Egaa osoo dhiqanii irraa namaa bahee baay'ee gaariidha haala salphaadhaan qalamiin dhiqameetu irraa namaa bahee rakkoon qabu salphaadha. Garuu immoo dhugaa dubbachuudhaaf namaaf hin bahu jechuudha. Dawaa kan ittiin mastaawutii kana dhiqu biteen jira jechuudha. Amma gaa daawwattoota keenya kan mastaawutii kana ittiin dhiqu jechuudha. Waan ittiin dhiqamu jechuudha biteen jira. Kuni birri 300 bitamte jechuudha. Birri 300 bitee sanumaayyuu immoo kan harkatti godhatan jechuudha akka biyya Arabaatti wanti immoo maal jedhamti biyya Arabaatti fuufii jedhamti asitti irraanfadheera. Kunoo gosa kanaa malee inni fufurdaan biyya Arabaa sun hin jiru. Kana nan bitee dhugaa dubbachuudhaaf kana faarmaazirraan bitee yeroo baay'ee kana biyya Arabaatti yeroo nyaata goonu kan harka keenyatti godhannu malee yeroo waan akkanaa dhiqnu kuni nuun fayyadu jechuudha. Kan akkanaa malee immoo biyya keenya hin jirtu jechuudha. Kuni biyya Arabaatti amma kan nyaatate yeroo nyaata goonu harkatti keewwanna. Dhugaa dubbachuudhaaf laala akkatti dawaan kun narratti cire jechuudha. Baay'ee nama gubaa. Garuu immoo akkatin irratti ciree ofirraa baasen jechuudha. Carqii iskiraachoo jechuudha. Iskiraachoodhaanii akkasitti maxxaxabaatti dawaa kana naqee jechuudha. Kanaan dawaa kana maxxaxabaatti naqeetanii iskiraachoo kanaan yaaluu jalqabe akkuma koo duwwaa jechuudha. Tuma na gubuu dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa rabbii ganaman jalqabee kunoo sarara kana qofa. Sarara kunoo bilbila itti qabaa jiru qofa kan inni dhiqe jechuudha. Laashii kana qofa kan inni dhiqe jechuudha. Innuyyuu naabaa kunoo amma iddoo kanaatti dawaan inni fixe immoo kuni mastaawutii guutuudhaan dhiqa jedhee tan bitee kunoo mashiin kun gidduun kun ilaa kunoo kana fixe jechuudha. Kana fixee amma dadhabeen taa'aa jira jechuudha. Haalli inni itti balleesse immoo qalamiini sin agarsiisa. Kunoo amma kuni guutuun mastaawutii mul'achuu qabaayyuu qalamiidha jechuudha. Kuni guutuun akka jirutti qalamiidha. Akkasuma laadooyyaa akkatti qalamii dooyyaa akkatti dibanii jechuudha. Amma kun egaa yeroo sanatti osoo dhiqame osoo yeroo sanatti yeruma sanatti osoo dhiqamee rakkoo hin qabu amma irratti goggoge jechuudha. Akka malee garmalee irratti goggoge kun akkuma argaa jirtan kun guutuun amma otoo qalamiin kun ka'ee akka kunoo san dhiqee kanaatti kunoo mul'ata mastaawutiin jechuudha. Kunoo amma kun mastaawutiidha akkanatti mul'ata. Kunoo haala kanaan
gubbaadhaa jechuudha. Gubbaadhaa haga godaatti jechuudha. Kunuu mastaawutii muluu wal fudhatee baxabaxamee jira jechuudha. Wannummaan hafeeyyuu hin jiru. Barrichi immoo barri isa guddaa kan saalooniiti. Kun gubbaarraa kaasee jechuudha. Kun gubbaarraa kaasee amma lafa kana lafa jalaatti jechuudha. Amma lafa jalaatti qalamii baxabatee jira jechuudha. Kan inni harkatti keewwadhullee dhugaa dubbachuudhaaf kan inni harkatti keewwadhullee kun narraa ciccitee inni akka biyya arabaa sun inni guddaan jechuudha hin jiru. Ishii kan nyaataa qofatu jira. Ishiin immoo kunoo narratti bixixxaasha dhahamte jechuudha. Dawaan isaa baay'ee nama gubaa. Kanatti suuta jedhee cuuphetan suuta jedhee kana dachaase jechuudha. Dachaasee yoo naphisee harka na gubaa kana dachaasee akkasitti itti herregaa ture. Naaf ba'uu didee mala kan biraa immoo hin beeku jechuudha. Mala kan biraa immoo qalamii haala kanaan biyaansi qaata kanarratti goggoge waan ta'eef yeroon isaa tureera waan ta'eef qalamiin kunis siistema ittiin kan biraa ba'u waan akka billaancii wayiitti herregu waan jedhamu wayii natti himamee inni immoo mastaawutii na jalaa miidha jechuudha. Waan akka billaancii qara qabuun yoo rigdee mastaawutii na jalaa miidha jedheetan jechuudha. Kanayyuu sodaatatinni ishii kana kunu kana nama dhiqe sodaatatinni jechuudha. Qal'eeyuu isaa mastaawutii isaa akka na jalaan shookkisnee akka hin shookkifamne jechuudha. Egaa namoonni siistema garaagaraa akkuma beekaniin isa kana caalaa isa kana wayyaa isa kana akkas jedhu garuu immoo irra jireessatti kan inni amma ittiin dhiqaa jiru kanaadha. Namoonni mana mukaallee hojjetan yeroon gaafadhee wanti mastaawutii irraa qalamii akkamiin kaasuu dandeenya yeroon jedhutti baay'inaan kunoo kan inni amma ittiin dhiqaa jiru kan maqaa ishii nan irraanfadhee isaadha naan jedhu. Warri mana mastaawutii hojjetan yookiin mana mukaa garaagaraa hojjetan jechuudha. Isaan kaasna nuti jedhanii. Garuu immoo sa'aatii dheeraa yeroo dheeraa namatti fudhata. Amma mastaawutii fireenchi doorii isa guddaa kanarraa gubbaa kaasee aga goda bu'utti bakka ji'a lamaan kana yookiin sadan kanan fixa jechuudha. Hin bahu. Amma too bahee guyyaa guutuu dhum tokko fookkisaa ooltaa hin bahu jechuudha. Osoo waan dafee baheeti guyyaa tokkotti dhiqxee hin fixxa jechuudha. Waan akkanatu na mudate egaa asirratti maal isiniin jechuun dhufee barri yeroo hojjechiiftan achumatti manuma barri itti hojjechiiftanitti qalamiin dibamee waan hunduu xumuramee haa bahu. Sana yoo hin taane kun mudannoo kootu si mudata. Edda barri fiddanii mana fiddanii barriin sun gaxxamamee qalamii dibdu yoo ta'e mudannoo na mudatetu si mudata. Ani garuu mudannoo yeroo balbala kana galchus mudannoo hedduutu na mudate. Balbala kana ajajnee warri balbala kana itti ajajnee abbicha dhimmichaa jechuudha. Bajaajii rukuttee balballi kun biyaansi naannoo ji'a 4 waan akkasiin jalaa ture. Sarumarraan kan kaanee aarree jechuudha. Balbala kana achi fuunee dhaabnee gaxxamnee qalamii kunuufinnee yeroo ogeessi qalamii dibu ogeessi akkaataa itti dibu wallaalee siistemni qalamii ittiin dibamu siistema garaagaraati jedhama. Gaazexaa fa'aatiin akka kun akkanatti hin baxabbanne dibama jedhama. Siistema sana hin fayyadamne inni kun haala kanaan dibee qalamii akka jirutti mastaawutiif qalamii walitti borcee bahee isa wajjin rakkachaa jira. Kanaaf egaa isin yeroo barri hojjechiifattanii walumaa galatti qalamiin isaas achumatti naafaa xumuramu. Wanti hundi isaa jedhaati dubbadhaa malee baay'ee rakkisaadha. Wanti na mudate kun immoo waan salphaa miti irraa baradhaa barnoota isiniif haa ta'u. Baay'ee yaada keessan koomintii jalatti naa barreessaa. Rabbillee si haa gargaaru cakkanii naan jedhaa. Jabaadhaa. Baay'ee.